taa'e. Baay'ee. Dhiira taanaan deemi. Waa si agarsiisa deemin si agarsiisa kot deemi waa si agarsiisa deemi koo dhaabbatu. Ati waan kana qabda moo hin qabdu? Keeti moo keetiin tuqurmaa janguun fa'a? Maalinni afuufa. manyaa kun keeti moo keetii miti. As kami beektu kun magaafa maaliin? Ay, Oromoo jedhee habiyyiin. Waa malee mammaa hin adaanne hooma argeeti. Ani ka jedhu sila isin warri dhiiraa kun isin eenyurraa argamtan? Isin eenyurraa argamtan? Jedhee ka isin dhale eenyuun? Yoo isin dubartii akkana gootan, yoo satirii dubartii wallaaltan, yoo itti fakkeessitanii wajjin haasoftanii, deebitanii immoo jaalala fakkeessitanii waan hin taane keessa galchitanii deebitanii yoo kana gootan, isin eenyurraa argamtan? Dubartii jechuun haadha teessan, obboleettii teessan, ilmoo teessan, haadha manaa teessan. Kanuma onni biraan jiru. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh. Shamar kafuun hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya. Samoona kana akka uummanni qabsoo garanatti garagalee natti fakkaate. Samoona kana kan booniyyeetii kan hurgufaa jiran normaal no jetteeni. Uummata kana likkii isaa beektii akkana gooti. Egaa ka shamarran keenya dhugaa rabbii of eeggadhaan isiniin jenna. Namni tokko nama hariiroo wajjin hin qabne yookaan hariiroo wajjin qabaadha yookaan abbaa manaa kiyya ta'aa jettanii akkuma argitan uffata keessa mulqattanii satirii keessa mulqattanii viidiyoon hin haasa'inaa. Viidiyoon hin haasa'inaa. Isiniin jedha obboleeyyan kiyya. Sijjambar nama hariiroo qabdu tokko wajjin yoo haasofte malee nama dabalataa hojii haasa'u maal si fayyada? Maal si fayyada? Amma fakkeenyaaf akka booniyyee kun osoo abbaa manaa qabdu nama biraa deemuun, nama biraa jala deemuun kun salphina guddaadha. Isiidha kan balleesse badiin ka isiiti. Namichi maal rakkate? Obboleeyyan kiyya osoo abbaa manaa qabdan, osoo kaadhimaa qabdan nama biraa jala deemuun maaliif barbaachise? Wallaahi hin barbaachisu. Maaliif jennaan akkuma tidhoo isaa waa hojjetu san rabbiinis yoo kaase salphisa waan ta'eef osoo abbaa manaa qabdan dhiira biraa jala deemaa viidiyoon akkuma argitan wajji ta'aa satirii keessan mulqattanii warri waan hin taane dalaydan of eeggadhaa rabbiin isinaa eegu. Isiniin jedha obboleeyyan kiyya hin barbaachisu. Gisee ammaa kana eenyuma wajjiinuyyuu viidiyoon ol baatee shaashii keerraa mulqattee macarrashaa mataa keerraa shaashii mulqattee haasa'uun sirrii miti. Qaama gara biraa dhiisaatee maaliifi ilma namaati durumaa namni sun viidiyoon maaliif si hojii haasa'uu barbaada? Maaliif qullaa si hojii haasa'uu barbaada? Kana beekuu qabdaa. Namni kun akka waa sitti yaade beekuu qabdaa. Nama kanarraa fagaachuu qabdaa jechuudha. Waanuma namni godhi siin jedhe godhuu odoo hin taane nama kana irraa fagaachuu qabdaa jechuudha. Namni kun si hojii jiraachuufii miti.